Okay, jirra jirtu kabajamtoonni maatii wallammiishootu baga nagaan dhuftan jecha akkuma beekamu jaajaa dura suur-sagalee akkamittiin akka DV bara kana guutamu jechuun kan bara 2023 baasii tokko malee akkamittiin akka ofii keenyaan guunnu isiniif dhiyeesseen ture. Rizaaltiin DV bara kana yookiin kan 2023 kuni Meey 7 yookiin immoo Eebila 7 irraa eegalee gadhiifameera yookiin ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kanuma hordofuun anis suur-sagalee har'aa kana keessatti akkamittiin akka bu'aa DV kana ilaallannu qabadhe dhiyaadheeraati. Na hordofaan affeerraa kiyya carraa gaarii jecha amma kallattiimaan gara DV ilaalutti haaseennu kanaaf jalqaba irratti moobaayiliis ta'e koompitara keessan irraati web browser yookiin immoo browserii qabdan banattu Operaas ta'uu danda'a, Mozilla Firefoxis ta'uu danda'a, Google Chrome's ta'uu danda'a jechuudha. Mee an amma Google Chrome'n banadha. Google Chrome irratti maal jedhee search godha? DV Lottery 2023 jettanii search gootu. Sanaan booda kan jalqaba irra jirtu kana kunoo DV Lottery 2023 jettanii erga search gootanii Electronic Diversity Visa Program kan jedhu jira. Isheerratti cuqaasta jechuudha. Rakkoon qabu yoo barbaadan liinkii isaa description video kanarra isinii kaa'uu nan danda'a. Isheerratti cuqaastu. Sanaan booda kunooti click the link below to check DV 2023 and DV 2022 internet status jedha. Check status kan jettutti buutu jechuudha. Kunoo ishee kanatti check status kan jettu kanatti buutu. Asirratti maal jechaa jira? Please be sure to have the internet confirmation number, last or family name and the year of birth jedha to check internet status online jedha. Kana jechuun DV kana ilaaluuf maal qabaachuu qabna? Waan sadii qabaachuu qabna jechuudha. Confirmation numberii kan yeroo guunne san nuu kenname sana beekuu qabna. Maqaa kakayyuu keenya sadaffaan guyyaa dhaloota keenya beekuu qabna jechuudha. Kun by the way kan yeroo jalqaba guunne faana wal fakkaachuu qaba. Kanaaf continue kan jettu kanatti buutu. Sanaan booda kunoos kanarraati tokkoffaarratti confirmation numberii nu gaafata. Confirmation number isarratti galchina. Lammaffaa last yookiin family name nu gaafata. Maqaa kakayyuu keenya isarratti galchina. Sadaffaarratti year of birth nu gaafata. Year of birth keenya isarratti galchina. Arfaffaarratti immoo authentication dha kuno. Captcha kana nu gaafata. Captcha kana isarratti galchineeti ilaallachuu dandeenya jechuudha. Captchaan kuni ishiin kun jijjiiramuu dandeessi. Yoo isinitti argamu baatellee kunoo mallattittii kanatti refresh fakkaattu kanatti yoo buutan isin jijjiira jechuudha. Kan argamutti jijjiiruu dandeessu. Sanaan booda sammii jettu jechuudha. Mee ani kan kiyya itti galcheen sin agarsiisu. Kan kiyya fakkeenyaaf confirmation numberii kan duraan ani kaawwadhe isa kanadha. Asirraatii kunoo ishiitti kana confirmation numberii kana copy godhadheetaniini yookiin barreessuu dandeessu yookiin copy gootanii fudhachuu dandeessu. Copy godhan ishee kanarratti paste godha. Sanaan booda last family name jedha. Last family name kiyyan galcha. Maqaa kakayyuu kiyya jechuudha. Sanaan booda year of birth galcha jedha. Year of birth galcha kan kiyya jechuudha. Kan keessan kan mataa keessanii galchitu jechuudha. Erga kana guuttanii kun authentication jechaa jira. Authentication asirra jiru kana amma fakkeenyaaf kan inni baaseerunaaf 39S5B dha. Akkuma isin jedhe kun jijjiiramuu danda'a. Yoo isinitti argamu baate immoo ishee kanatti buutanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Sanaan booda submit jettu jechuudha. Sanaan booda filatamuu dhabuu keessa isinitti hima jechuudha. Kunooti akka carraa ta'e ani hin filatamne based on the information provided the entry has not been selected jedha. Yoo filatamtan immoo selected isiniin jedha jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan DV bara kana ilaalachuu dandeessu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Carraa gaarii isiniif haa ta'u.